Yaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan kun sagantaa fayyaa karaa YouTube channel Dr. Naafiyaa Geetu official isin biraan geenyudha. Sagantaa keenya irratti dhimmoota garaagaraa kaasnee kan waliin haasofnu ta'a. Baay'een keessan odeeffannoo fayyaa kanaan dura argachaa turtanitti akka gammadan abdii guddaan qaba. Namoonni haaraan maamila hin taane subscribe goone yoo jiraattan dhuftanii subscribe gochuudhaan maamila ta'uu dandeessu. Kanaaf hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaas ni jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya jalqaba irratti ibsuudhaaf akka yaallee kan waliin ilaallu wanti kun dhalaa qofa yookiin immoo dhiira qofa osoo hin taane hundumaa kan ilaallatudha jechuudha. Maaliif obboleettii qabaachuu dandeessu, haadha qabaachuu dandeessu, haadha manaa qabaachuu dandeessu jechuudha warra dhiiraas. Marsaa laguu dubartootaa maaltu hambisa? Yeroo baay'ee akkuma beeknu yeroo ulfaadha baay'inaan marsaa laguu dubartootaa kanaafuu yeroo kaanis illee fakkeenyaaf amma dubartiin tokko yeroo hoosistuu ji'a jalqabaatiif baatii ji'a jalqabaatiif speeshaalii marsaa laguun argitu. Akkasumas immoo dubartoonni marsaa laguu arguudhaan illee akka argine baay'een keenya beekna. Garuu kanaalatti marsaa laguu kan hambisu maalidha? Baay'ee keessumaatii shamarran keenya biyya hambaa jirtan baay'inaan yeroo isin gaaffii nu gaafattan keessaa gaaffii hedduun kan akka ta'e hundumti keenya quba qabna jechuudha. Kanaaf mee hanga xumura sagantaa keenya nu hordofaas ni jedha nu hordofaa. Egaa hin kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma jennee dubartiin tokko sababa jijjiirama hormoonii irraa kan ka'e umuriin ishee yommuu dargaggummaa ga'u marsaa laguu arguu jalqabde jechuudha. Dubartiin tokko garuu marsaa laguu waggaa 15 guuttee marsaa laguun argitu yoo ta'e marsaan laguu ishee afeeroo yookiin immoo primary Amenorrhea kan jennu ta'a. Kanaaf mana yaalaa deemtee ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha. Mee marsaa laguu maaltu hambisa? Marsaan laguu akkuma beekamu sababii garaagaraa hafuu danda'a. Sababiin beekamaanii keessumaa gama fayyaatiin kan hafuu danda'an wantoonni baay'een jiru. Garuu immoo marsaan laguu afi jechuun ulfaataatan yookiin immoo rakkoo fayyaa kan biraa qabaatan jechuu miti. Wantoonni guyyaa guyyaan goonu tokko guyyaa guyyaan gootan tokko marsaa laguu yeroo itti hambisu jira jechuudha. Kanaaf wantoonni marsaa laguu hambisan kunniin maal fa'i? Akkuma beekamu jalqaba irratti wantoonni marsaa laguu hambisanii tokko ulfaadha. Yeroo ulfaa marsaan laguu nafa. Inni kan biraa dubartiin tokko yeroo deessoo yeroo dhaltu keessumaa baadiyyoon jaan jalqabaatti marsaan laguun ishee nafa. Akkasumas immoo dubartiin marsaa laguu yommuu arguu dhaabdu marsaan laguu ishee akka hafu beekamaadha jechuudha. Akkuma beekamu connection jira. Connection sammuu keessumaatti hypothalamus kutaa sammuu keessaa hypothalamus pituitary jummoo dhiigaa gadameessa qopheessituu hanqaaquu fi qaama saalaa gara alaatiin yookiin gara keessaatiin kanaan wal qabata jechuudha. Rakkoowwan kunniin asirraa jalqabee jechuudha. Maaliif akkuma beekamu hormoonii sammuu keessaa gadhiifamu hormooniiwwan hypothalamus irraa gadhiifamu gara pituitary deema. Pituitary keessaa dhiigaa engeejimeetu gara maalii deema jechuudha? Gara gadameessaatii fi gara qopheessituu hanqaaquu yookiin immoo gara ovary deema jechuudha. Kanaaf rakkoo hormoonii ta'uu danda'a, rakkoo qaamaa kana ta'uu danda'a, rakkoo sammuu keessaa ta'uu danda'a jechuudha. Wantoota isin guyyaa guyyaatti gootan kanneen marsaa laguu hambisuu danda'an maal fa'i? Akkuma jenne rakkoowwan kunniin rakkoo anaatomii yookiin immoo hormoonaalii wantoota kan irratti dhiibbaa uumuu danda'u isin jedheera. Jalqaba irratti tuqaawwan sadan isin jalqaba isiniif kaase harmoosisuudhaa fi ulfi hambisa. Inni kan biraa qorichoota yookiin immoo lilmee maleetti sadoomsaa tokko fayyadamuun mataan isaallee rakkoo kanaaf fiduu danda'a. Fakkeenyaaf amma laguun ni hambisa jechuudha. Laguun akka hafu gochuu danda'a hormoonii. Qorichi lilmeen ji'a sadiin waraannatan yookiin immoo kan harka keessa kaa'atanii marsaan laguullee akka hafu gochuu danda'u jechuudha. Wantoonni kunniin kanaaf wantoota akkasii qoricha kana yommuu fayyadamtanii tariitii yeroo baay'ee ogeessi fayyaa gorsa hin kenna wantoota akkamii akka sammuu mudachuu danda'u. Dhimma kanarratti garuu marsaan laguu hambisuu keessatti gahee guddaa akka qabatu asumaan akka beektan isinitti himuu barbaada. Inni kan biraa qorichoonni kan biraas immoo fakkeenya qorichuma wajjin wal qabatee qorichoonni kanneen akka qoricha dhiibbaa dhiigaaf kennaman tokko antisaayikootik kan jennu qorichi dhibee sammuu namoota dhibee sammuu qabuuf kennamanii qorichoonni kan biraas qorichoonni garaagaraa kan kaansarii ta'uu danda'a. Wantoonni kunniin marsaa laguu hambisuu danda'u jechuudha. Gama biraatiin wantoonni beekamoo ta'an kanneen marsaa laguu dubartoota hambisan maal fa'i? Tokkoffaarratti ulfaatinni qaamaa garmalee hir'achuu. Fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee shamarran ulfaatina qaamaa yommuu baay'ee dabalu garmalee hir'isuudhaaf keessumaa parsantii 10 ol kiiloo 50 yoo ta'e kiiloo 5 ol yoo hir'isa namni tokko rakkoon akkasiis mudachuu danda'a yookiin immoo marsaan laguu saafuu danda'a. Maaliif jijjiirama hormoonii irratti jijjiirama waan fiduudhaaf jechuudha. Hormoonii irratti immoo jijjiiramni dhufeennaa wantoonni kunniin mudachuu danda'u jechuudha. Kanaaf ulfaatinni qaamaa garmalee yoo hir'ate rakkoon akkasiidhaaf saaxilamuu danda'ama jechuudha. Inni kan biraa ispoortii cimaa hojjechuu yookiin immoo sochii qaamaa cimaa ta'e yookiin immoo humnaan gochuun mataan isaallee akka jeeqamu godha. Marsaan laguu akka jeeqamu godha yookiin marsaan laguu akka hafu gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf ulfa osoo hin taane sababii kanaan hafuu danda'a jechuudha.
Inni kan biraa keessumaatii dhiphina gar malee yookiin immoo stressii sababa garaagaraa kan ka'e hojiin itti baay'achuudhaan kan ka'e yaaddoo biyya ormaarraan kan ka'e kan biraan immoo sababa garaagaraa kan ka'e fakkeenyaaf nama jaallatan dhabuustuu danda'a. Rakkoon gadda garaagaraa dubartoota irra yommuu gootuu danda'a. Rakkoo jireenyaa ta'uu danda'a. Sababa garaagaraa kan ka'e namni dhiphina hamaadhaaf saaxilamuu danda'a. Namni tokko yommuu inni dhiphatutti jechuudha hormooniin sammuu isaa keessa jiru kun ni jeeqama. Hormoonii akkuma isinitti himee sammuu wajjin wal qabata. Stressiin kan dhiphinni marsaa laguu jeequu danda'a yookiin hambisuu danda'a jechuudha. Kanaaf dhiphina wanti si dhiphisu yoo jiraate, wanti si yaaddisu baay'ee yoo jiraate. Egaa namni kamiyyuu dhiphina balleessuu hin dandeenyu garuu hir'isuu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf dhiphinni hamaa kuni marsaa laguu hambisuu danda'a jechuudha. Dhiphinni kuni hirriba dhabuullee dabalachuu danda'a, hojiin namatti baay'achuu illee ta'uu danda'a. Dubartoota hojiin itti baay'atu hirriba dhaban baay'ee yaadda'anii marsaan laguu isaanii illee hafuu danda'a jechuudha. Kanaaf wantoota kanneen of ilaaluun illee gaariidha. Nyaata nyaachuu dhiisuu mataan isaanii. Fakkeenyaaf amma namni dubartiin tokko nyaata nyaatti yoo ta'e nyaata yoo ta'e sheeppiidhaaf jedhanii kan nyaata nyaanne jiru. Sheeppii koona jalaa badeedhaan jechuudha. Kunillee marsaa laguu hambisuu danda'a yookiin immoo jeequu danda'a jechuudha. Rakkoowwan hirriba dhabuullee hirriba yommuu dhabne illee dhiphina waan ta'eef kunillee rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'a. Ulfaatinni qaama gar malee illee ulfaatinni qaama guddaan marsaan laguu akka hafu yookiin akka jeeqamu gochuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa rakkoowwan kunniin yoo maneej gochuu ni dandeessu jechuudha. Rakkoowwan kan biraa kanneen marsaa laguu hambisuu danda'an rakkoowwan hormoonii ta'uu danda'u. Structural anatomy yookiin immoo anatomy rakkoowwan caasaa qaamaa dubartootaas ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf rakkoowwan hormoonii kanneen akka ovaarii yookiin qopheessituu hanqaaquu irratti wantoonni bishaan kuufatan hedduun yookiin immoo polycystic ovarian syndrome kan jennu kuni hormooniin akka jeeqamu gochuu danda'a. Kanaaf rakkoon kun illee ultrasoundiidhaan kan argamu ta'uu danda'a. Namoonni akkasii dafqatti baay'isuu danda'a. Like buguriin namoota itti heddummaatu ta'uu danda'a. Kan dafqisiisu ta'uu danda'a. Ariidallee kan biqilchan illee jiru. Mallattoo garaagaraa qaba waa'ee kanarratti dhala dhabuullee hojiis wal qabachuu danda'a jechuudha wanti kuni. Kanaaf rakkoo kana ta'uu mala ultrasoundii ilaalamee bakka addanii ba'a jechuudha. Inni kan biraa rakkoo hormoonii taayiroodii wal qabu akkuma beekamu naannoo kana jalatti argamti. Taayirood hormooniin qaama keessa jiru yoo baay'ate yookiin immoo yoo irrate rakkoo kanaaf illee nama saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaaf kanallee qorannoowwan godhaman jiru. Qorannoowwan dhiigaanis ta'e hormoonii dhiigaan godhamuu fi qorannoon ultrasoundii illee godhamuu danda'a jechuudha. Kanaaf rakkoo kana yoo qabaate qorichi isaa kennamuu danda'a jechuudha. Rakkoowwan kan biraa rakkoowwan caasaa sammuu keessaa wal qabatan rakkoo pituitarii yookiin immoo hypothalamus kan jennu kanaa wajjin illee xannachoota kanneen lamaan wajjin kan wal qabatan illee ta'uu danda'a. Inni kan biraa rakkoowwan baay'een jiru. Fakkeenyaaf rakkoowwan kan gadameessa hin qabne jiraachuu danda'u dubartoonni, kan qaama saalaa hin qabne illee jiraachuu danda'u. Rakkoo ovaariirra jiru, rakkoo gadameessa keessa jiru, madaa'uu ta'uu danda'a, rakkoo garaagaraa ta'uu danda'a jechuudha. Inni kan biraa immoo qaama saalaa dubartootaa yeroo akka duudaa ta'e yeroo dhalatu jechuudha. Keessumaatii dubartoonni waggaa 16, 17 fa'aa guutanii hin argan yoo ta'e ilaaluun gaariidha. Qaamni saalaa dubartoota akka yommuu duudaa ta'e dhalatu rakkoowwan akka gara alaatti hin baane yoo qophaa'e illee akka gara alaatti hin baane ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif yeroo alatti ba'u argu waan ta'eef dubartoonni keenya jechuudha. Kanaaf rakkoowwan akkasii yoo ta'e ilaalamuunis gaariidha. Inni guddaan garuu baay'inaan kan yeroo hundaa arginu waanuma salphaa kanneen jalqaba irratti hir'isanaaf kan marsaan laguu dubartootaa hafu jechuudha. Rakkoo fayyaa qofa wajjin waliin qabatu jechuudha. Kanaaf turee jennaan wanti kun dhiibbaa sammuu xiinsammuu dubartoota irratti bu'uu danda'a. Rakkoo dhala dhabuuf illee nama saaxiluu danda'a jechuudha. Rakkoowwan fayyaa kanneen jalqaba jenne kan dhumarratti jenne kun yoo jiraate dafanii yaala argachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf marsaan laguu akkuma beekamu konneekshinii sammuu ovaarii qopheessituu hanqaaquu gadameessa qaama saalaa dubartoota wajjin kanaan wal qabate jechuudha. Wantoonni hambisuu danda'an maal akka ta'e jalqabaa hanga xumuraatti ilaalleerra. Hanga xumura sagantaa keenyatti wajjin turtanii waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Fayyaa